isaan kuttee wanni isaan irratti hirriba dhaban adda bilisummaa Oromooti. Diinni halkanii guyyaa wanni isaan balleessuudhaaf dhabamsiisuudhaaf yaadan adda bilisummaa Oromooti. Kanaafuu hiccitii guddoo isiniif innee jirra ilmaan Oromoo waan das nama godha. Hirriba dhabanii dhiisanii waa takka Oromoo irraan fidan Oromollee godhuu hin danda'an. Abbaa fedhe keessatti bitamee kaan dhiisee Oromoo irraa wanni irratu takka hin jirtu. Kanaafuu abbaa fedhe bitamee kaan dhiisee meeshaa godhaa dafa hiccitii guddoon qabadhee isinii dhufeerra. Hiccitii waan das nama godha waan diinni turaabtee ifiin wal sossobaata jaanii ifi wal sossobaa jiran jechuudha. Wal sossobu jiran naftanyaa fi ergamtoonnii fi ABO wal sossobaata irra jiran. Waan addaatti deemu jira moo isaan keessa rirmaa keessa seenee nyaachaa jira. Rirmaa addaati keessa ABO dafa sheer godhaka. Hiccitii addaa isiniif inne dafa. Wal sossobaata jaanii wal sossobu jiran. ABO naftanyaani sodaata namtichi Abiyyi Ahmad jaamu kun way naftanyaa numa sodaata way. Yaaboo kiyyaan kun naftanyaa ugguu firratti albani albaa firratti albaa kiyyaan ajaa'an way numa tortoraadha. Abiyoota. Way abiyoot naftanyaa numa sodaata. Halkanii guyyaa waan inni dalagu isaan sodaa waan isaan gammachiisa gowwaadha kun waan akka beeku gammachiisee dhiisee yoo ammoo booda yoo mudhii jabeeffatan ka dura ajjeesan isaa beek naf siifin ergu dhaab boodaan si erga booda hiccitii meetin si erga boo yoo barbaadde sirraan deema yoo barbaadde irra dhukkeen sirraa kaasa. Sirraan deema yoo kanaafuu Abiyoo Zinaash Abiyoo Kaasaayee wanni naftanyaa akka udaa firrat albaa sheer godhamee dafa naftanyaa innaa sodaa keessa firrat albaatii hofoo guutata wallahi. ABO akkana godhi ABO waan ati godhu jirtu jaaniin bar marii gattaasisanii dhamaa wanni ati godhu jirtu. Naftanyaa lubbuu qabdee kana qabdeeti wanni ati godhu jirtu waa takka waan nu gammachiisaa waan bu'aa nu qabu takka hin garree. Kanaafuu ati wanni amma daddaffitti waan diina kana tipeellee fi ABO miidhaa yoo godhuu baatte amma tarkaanfii sirra fudhanna yookaan si fashalsiifna jaaniin. Achi utaaleeti dura baay'ata tipeellee wali qabattee fashalsiisa jee karoora lafa kaayyatee maallaqaan jijjiiraa jee maallaqa jijjiiree dhiise waa takka hin fiddu tipeelleefis wanni amma godhuuf deemtu dhukaasa sirri banuuf murteeffatte hiccitiin guddoon ta deemtu tipeelleef meesheer godha dafa sheer godha tipeelleef harka dhibbatti qophiirra dha'uudhaaf naftanyaa fi abiyootirra dhukaasa banuudhaaf guyyaa 3 booda Finfinneen jira jetti bar hiccitiin amma baate tana guyyaa 3 keessatti ani Finfinneen jira. Finfinnee ilmaan Oromootii fi qabsaa'ota Oromootii wajjin sheer goone biyya tana bulchina jaaniiti. Qabsaa'ota Oromootii fi hayyo Oromoo wajjin biyya tana sheer goone bulchinaa jaaniiti TPLF isaan Abiyoon naftanyaa kun naftanyuma sodaaf wanni inni dalagaan jiru maaliif maallaqa jijjiiree ammas wanni inni firraa sodaatu adda bilisummaa Oromoo tana wali kaasu jechuun waan adda jechuun hin danda'u garuu itti milkaa'u. Wanni isiin tarkaanfii dhumaa fudhachuu deemtu lubbuun qabamne amma bannee balleessu. Bannee balleessuudha jaan. Bannee balleessuudha TPLF. Dhugaa rabbii nuti Oromoo waliin taane biyya tana bulchinaa naftanyaa akkanatti irra deemneette murteeffatte yeroo gabaabduu dhaggeeffadha. Yeroo gabaabduu dhukaasa banamu taa'u dhaggeeffadha.
yeroo gabaabduu dhaggeeffadhaa. Xiqqoo TPLF gabaabduu hafe maaliif jennaani inni naftanyaa gammachiisuudhaaf maallaqa jijjiiree waan naftanyaan itti dasdattu dalagu jira waan ta'eef sheer godhaa dafa. Kanaafuu TPLF murtiin isii tadhumaa murteeffattee guyyaa 3 keessatti ani Finfinnee seenee Oromoo saba miidhamaa kanaa wajjin biyya tana dimokiraasii federaala uumeeti. Kanaafuu wanni jechaa jiran beetee waan addaatitti uumame. TPLF guyyaa 3 keessatti Finfinnee jira. Viva TPLF. Saba gabroomee fi Oromoo wajjidaanin biyya tana bulchaa. Saba gabroomee fi Oromoodhaa wajjiniin biyya tana bulcha jettee Oromoo tana hedduun miidhee yoon akkasi galata ooleef malee taane jettee murteeffattee lafaa kaati TPLF. Wanni inni dalagaa jiru TPLF mi naftanyaa gammachiisu naftanyoota gammachiisuudhaaf maallaqa jijjiire. Maallaqa olii qabatan kana dura waraqaa deebisuu barbaade. Maallaqa jijjiire maallaqa inni silaa walii qabate TPLF walii qabatte waraqattiin jijjiire jee naftanyaa wajjin waltee ABO Zinaash lafaa kee jechuudha. Lafaa kee ABO Zinaash lafaa kee utaalaa jira jechuudha. TPLF wanni jette ani saba Oromoo kana gafuun itti hojjedhe gafuu sun keessaa baasee guyyaa lamattiin Finfinnee jira. Labsa gabaabaa iccitiidha wanni deemaa jiru tan. Wanni guddoon iccitiin guddoon deemaa jirtu guyyaa 3 keessattiin ani Finfinnee seenee naftanyaa tana barbadeessaa jette. Naftanyaa barbadeessee saba sablammoota wajjin biyya tana nagayatti federaala ummaa gajjabeessinee akkasitti uumnaa jaanii qophii addaarra jiranii. Qophiin isaanii waan itti fufaa. Oromoos inni dura namni firraa sodaatu adda bilisummaa Oromootii fi TPLF sodaata. TPLF fi adda bilisummaa Oromoo sodaata. Adda bilisummaa Oromoo irratti shira uumaa jira jechuudha. Shirri inni uume waa takka hin fidu. Inni uumaa jiru waa takka hin fidu. Kanaafuu TPLF qophii urattee jirti. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Abo ijoollee makiinaa guuttee cinqii haasoftaa maaluma cinqii natti gatartu tuni ijoollee makiinaa keessa ijoolleen bashannana feeti ijoollee biratti cinqiin haasofniiti. Laal ammoo ijoolleen bashannana feeti ijoollee biratti cinqiin haasofni tokkoffaa waniin si dhaamu amma oduu bireekin niwisii jettee akka gartee kadiiroo ilma yeroo sheeyxaanitti hasaase inni oduu miliixee baatee jira. Amma waan gabaabaa gaafadhu ati Oromoodha. Animo. Shanter godhamee hojjete. Ati Oromoodha silaa. La tana firraadis waan isa jechuu barbaadani ijoollee biratti sootichi qinaasinaan Oromoo ta'uu gatii afaan qulqulluu kanaan haasawaatii kamitti Oromoodha jechuudha. Afaan haasoyte afaan Oromoo beekte Oromoo ta'uun dirqama mi beek. Naftanyaan afaan Oromoo sirraa haasoytu. Kasirraa akka bishaanii mammaaksa beektu. Meeqaa jira naannoo Oromiyaa tana keessa naannoo Harargee tana keessa. Sanii qammaan tana laal yeroo manta wanni asii haasoftu TPLFin guyyaa 3 booda Finfinnee dhufa wanni akkasii suni obboleessa kiyya Finfinnee gartee yoo mililik du'eessuun kan isin haasoftan yoo inni ka'ee lamada dhufe malee
TPLF tuli finfinne dhufa waan akkasii yaadinaati namni TPLF deebuu sin Hai jiru. mililik kaaftanii jirtanii isin mililik boollaa baaftanii jirtanii. Way nama du'ee galee isa garteeti takka. Bar mililik boollaa baaftaniiti fiddanii nurra dhiichisaa jirtanii if kuban qabdu safaartiin teetun. No nama du'ee galee takka dhageenya na Kana galmeessu. keessa namni jiru siimuu mee dhugaan siima tokko nama haadhaan Anaatti abbaa fi yaadu- haadhaan anaatti- amaaraa haadhaan amaaraa ha abbaan oromoo ha abbaan amaaraa haadhaan oromoo kanaaf guute paartii bilisiqinnaa Barsa rakkoo miti namni. haa ta'u paartiin No. keessan tana baduudhaaf hangan takka hafe maaliif jennaan dheengadda poolisiin wanni isiin godhaa jirtu waan nama gammachiisu tarkaanfii ijoollee teenya irratti hin fudhannu nama keenya hin ajjeefnu ja'anii waan hedduu takka lafa kaayyatanii Sun poolisii jechuun wanta ta'eef ta'e poolisii jechuun lolaa ilmaan jira. uummata Ammoo jiraata suni. maal jee mootummaan keessan naftanyoonni wanni jaan abiyyoot keessan abiyyoot zinnaas albaatiif irra gadhiisee bar wanni inni jee. Awwa mee sheer godhaa gubbaa bilisiqinnaa kana irraa kaafna huccuu irraa baafnee teessuma gadhiifna. Kanaafuu seera gaa. Arraba taate malee bar arrabaan namni dhukkee irraa ni kaasa. Yoo arraba ta'uu baate jirti hojiidhaan natti asimi mee TPLF wulii dhufaa ilmi Oromoodhaa kayaatu. Amma naaf itti afaan tokko dubbannaa hin galtee mee na naqi. Dhaggeeffattoota hajjala jiru kana mee as baa mee namni tokko mee yaaduma kee kana amma atummaadhaaf madaale TPLF finfinne deebi'ee jechuun gartee jaarraa kana keessaa miti. TPLF lubbuuf qabamte guuzoo Oromoo oolteeti abbaa biyyummaa Oromoo milkaneessitee yoo galtellee rakkoon qabu. Sun ayyee sun ani miti. Oromoon har'aan tana TPLF gargaarsa barbaaddi. TPLF akka gargaarsa barbaaddi. Oromoon laal TPLF dhiisi. Oromoon ifirri qabsoo ifirritti harkannaa goote ammaan tana gartee waa'ee ABO'dhaati jette san irratti ABO'n gartee har'aan tana ilmaan akaadhaa himmata dhugaa harkatti deebitee jirti. Jaarsa gartee Mugaabee Itoophiyaadhaa Mugaabee gartee maqaa adda bilisummaa Oromoo shira diinaati. Shira diinaatiin hin deemnu nuti. Dhugaa waan jirtu dubbachuu beeyna malee dhugaa waan jirtu irraa haasoin. Dhagee shira diinaan haasayin amma qabxiin iccitiin guddoon ani qabaddee dhufee tan duraan duraa beeytee TPLF irratti maallaqa jijjiireeti abiyoot maallaqa inni walii qabate TPLF walii qabate waraqaa deebisuudhaaf naftanyaa wajjin wal mari'atee kana hojiirra oolchuudhaaf gabbee. Haa ta'u tarkaanfiin isaan fudhachuu deeman tarkaanfiin TPLF fudhachuu deemtu tarkaanfii addaa guyyaa 5 keessatti naftanyaa fi waan naftanyaa jala deemtu barbadeessuudhaaf qophiidha yaadu. Nuti lolaas ni beekna waan nuti Oromoo wajjin duraan dantaa malee wal dhabbii lafummaan qabnu TPLF akkas ajaa'iba Oromoo wajjin nuti dantaa follolle horii waa liqimsuuf follolle malee diinummaa lafummaan qabnu nuti lafa Oromootis hin haallu nuti Oromoos hin haallu nuti dhugaa Oromootis lafa keenya jaanii TPLF maallaqa isaan walii qabatan kana waraqaa duraa deebisuudhaaf TPLF abiyyoot kaasaay amaara gammachiisuudhaaf dhageessee amaara gammachiisuudhaaf waraqaa jalaa deebisuudhaaf. Bilisiqinnaa dhagee isin silaa nama dhageessan humnaan isinitti himna malee dhagee isin jee nuti qeerroo bar maal nu seete nu dhaggeeffadhu gurrii gurraa fudhu maal ta'a. Qeerroo jala jechin deebisin qeerroo jala jechin deebisin. Qeerroo jala miti dubbii yeroo haasa'u akka isin firii qabdu. Dhagee sittiin himaa mas sittiin himaa ajaa teessaniin isinii babbanaa dhagee. Ajaa'ibee sanii gubbaa isinii babbanaa dhagee. Dhageessa jirtaa? Dhaga'u jirtaa? Laal se dhaga'aatiin jira sirriitti. Laal wanni takka waan hin seenju. Wanni takka waan hin seenju. Boodanaa jettaa dhagee yaa bilisiqinnaa. Ajaa teessaniin isinii babbanuu deemaa dhagee. Kanaafuu abiyoos dinaash qabdee amaarri hudduu jala garafti laal qabdee. Calal hudduu jala kana garafteeti. Waan akkanaa dalage dhagaga hayyee ishi Namni amma tun bara namni laala amma
tunamma yoo asirratti ni taphannaa inni malee oduu dhugaadha namni waan sirrii uummata keenya waan fayyada waan biyya teenya fayyada asooyitaa jeetiin dhufe beektaa nama abiyyi namaatu. Oduu dhugaatiin sitti balal oduu dhugaa. TPL naftanyaan hojii jala turteeti waan Naftanya jechuun maali? Naftanya jechuun maali? Tigree walitti qabatte jalaa fashalsiisuudhaaf karoora baafate. Karoora baafate. Uummata kiriminaala maallaqa walitti qabate maallaqa isa walitti qabataniita maallaqa biyyaa akkamiin namni dhuunfaadhaan walitti qabata takka'u jaarmeenii dhuunfaadhaan akkamiin maallaqa biyyaa walitti qabata nama qabeenya biyyaa walitti qabatu kamitti deeggara ta'u yoo dura fakkeenyaaf yoo dimokiraasiidhaaf yaakaaf dhaabbatteeti. Nama maallaqa uummata walitti qabate jijjiiramuu qaba maallaqni ka jijjiiramu dhaaba tokko miidhuu nama tokko miidhuuf osoo hin taane biyya tana jijjiira kiriminaala kana to'achuudhaaf ni fayyada jechuudhaaf malee akkamitti ati dimokiraasiidhaan deeggara dimokiraasiif hin dhaabbadhe jecha akkamitti nama maallaqa biyyaa walitti qabatu akkamitti san deeggarta. TPLfoonni isiin gootee maallaqa dheebuu qabdii lafti isii waan baatu maallaqaas walis saammatte haa ta'u. Lafti isii waan baafne maallaqa isaanii waraqaa deebisuudhaaf maaltu nu mudataa hin beekne abiyyootiin firraachi madaalle maaltu na mudachuu ta'a. Maaltu na mudachuu ta'a wanni hoogganaa biyyaa wanni mudatu rakkoo uummata fi furuudha guddina biyyaa argamsiisuudha malee rakkoon bira haareenyi addunyaa irratti hoogganaa biyyaa kophaatti mudate. Tooppika kiyya naarka qaqqabuu feetaa beetee amma gaafii sirriitti si qaba yoo dhugumaan laalaan oromummaa si dhageesse bilziqinnaan tun dhugaan oromoo dhaabbatte moo oromoo ajjeesuuf dhaabbatte na adda baase. Bilziqinnaan dhugaadhaaf oromoodhaaf dhaabbatte uummata Itoophiyaa guutuudhaaf dhaabbatte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسكينان أورمو بلابتة هو داب أورموتي. Hojiin argaa jirti amata lamaan kana tattaan shubbisiin haadhaatii galtee gara hojiitti deebi'aa dhagaa baay'isan jiran Oromoon bilisoomte jettanii Finfinnee keessa wanni halkanii guyyaa dhiichisa Oromoo malee jirti. Mee sababa sablammoota Itoophiyaa bee dhiichisa keessa Finfinnee bee dhiichisa keessa as fiidimee Oromoo malee amata lamaan kan Oromoon bilisoomte jedhee guyyaa gartee Abiyyi fa Minisoota dhaqanii achitti osoo dachitti nafin samii fi dachii hundaan baatanii simattan san irraa qabee haga har'aatti uummanni Finfinnee keessa amata lamaan dabre kana amata baatii jaantana dhiisi uummanni bihee dhiichise uummata Oromoo malee jira uummata dalagaa wallaalee akka waan gartee mootummaan yoo namni Oromoo jamu yommuu aangoo qabate deemumaa fi dhadhaa roobaa jettanii halkanii guyyaa namni caffaraa ture eenyu isin malee jira warra mammaan tana deebi'ee gartee waan dheengada agarree warri duraan galee dachii arganna jee Finfinnee irraa dachiidha fudhannaa amma gabaabummaa deebitee wanti dillee ati haasoo tana dhiiftee gaafiin ansi gaafadde sirnaan lafa naa kaayiti bira tana ji'i bira dabrime gaafiin ansi gaafadde gaafii lama sadiin si qopheesse lama sadeenii fi nama laayivii tanarra si saaxilu huccuu sirraa baasuuf si ol kanne beekte si ol baase beekte invite si godhe huccuu guyyaanii sirraa gabbaasuudhaaf asit si ol kaa'e. Gaafii tiyya dhiifteetti baaba biraan baniin gaafiin tiyya maali pippiin dhaaba Oromooti moo dhaaba Pippiin dhaaba Oromootiin jedha salphumatti salphuma na gaafatte. Pippiin dhaaba Oromooti moo maal jette dhaaba Oromootiin jedhe deebisa salphaadha naa deebisee. Pippiin naannoo biraatti maaliifi pippii taate badhaadha hin taate. Dhaga'aan jirtu? Halo? Aboo dubbadhu qa? Aboo bilchiginaa dubbadhu? Halo? Abooni utaaltee sodaa gaafii sodaattee jirtaa haala kanaan numa mo'amtan bakka deemtanii gaafii sodaattee waan jirtuuf hedduu mo'amtanii jirtanii amma kaayoon naftanyoota fashalaa jirti na fakkaatti gama hundaan dubbiin wal dura dhadhaabamtee harkaa fashaltee kara deemanii fi kara tadhumaati isaan wanni dalagaa jiran maallaqa jijjiiran irratti
maallaqa jijjiiran irratti dubbii addaa itti gabbee dubbii addaa ta isaan firraa yaadin TPLF amaaraa fi sirna kanaan balleessaa jettee murteeffatti. Amaaraa fi sirna kana kaarta irraa hin haqaa waan Goojjaamii fi Gondar kaarta irraa hin haqa jettee murteeffatti. Ummata kaansar kana dhukkeen itti kaasa jettee lafaa kaate. Ammoo naftanyaan wanni dura firraa sodaattu adda bilisummaa Oromoo lammaffaa TPLF. Guddaan ka sodaattu adda bilisummaa Oromooti. Kanarratti haadalee nu jettee Abiyyi akkanatti oliigee shirshir godhaa jirti. Waan ta'eef amma waa'een dhumaa maanoo hedduu harkaan tuqee maanoon itti boombii irra ejjete boombiin itti dhoote Abiyoot Zinnaash. Boombiin hedduutu itti dhooye. Adda bilisummaa Oromoo illee tuquu xiqqeessuu hin danda'u. Adda bilisummaa Oromootillee qoqqooduu hin danda'u. Qabsoon Oromoo itti fufti. Ilmaan Oromoo mirga isaatiin gala. Waan kana ta'eef kanaa miti amma dubbiin. Amma toftaan diinaa hedduu jalaa nyaadhame. Toftaan diinaa guutuu nyaadhamtee jirti. Toftaan diinaa yeroo hunda nyaadhamtee jirti. Toftaan diinaa akka TPLF murtiin isii lafa kaayyatte Amaara aboo deemasi Amaara naftanya. Naftanya block. Kanaafuu toftaan diinaa hedduu jalaa nyaadhamtee jirti. Toftaan diinaa hedduu waan takka wanni inni fiduuf taa'u takka hin jirtu ammallee baduuf ta'an hanga xiqqoo tokko hafeef fikki jibaa jira. Kanaafuu Oromoo bakka jirtanii qabsoo toftaa addaa toftaa خسيني بزقنا قطو سيني ديرتاتو سيني خلافو أورمون قبصون TPLF لبسك TPLF بافا تغوني نوف جاتشونا ننقم مچيسو نرفاچيسو غرو دي اس دينا دوكي اتخاص مالف جنان yoo karaa laaftuu harkate suma nyaata haa ta'u Oromoo wanni adda qoodaan jirtu kanaafuu TPLF fi Amaara balleessuudhaaf qophii isaanii xumurataniiti labsanii jira bahaadhiyaan waliin labsanii jiran bahaadhiyaan labsanii jiran itti mudduuf deeman itti muddi jennaan nutis asii jalaan itti muddina nuti Oromiyaa abbaan fedhe Oromiyaa teenya irratti abbaan ta'u. Oromiyaa teenya irratti abbaan fedhe abbaan ta'u. Khafadee olii gaggabee dhufa, khafadee jalaa gaggabee dhufa Oromiyaa keessatti abbaan fedhe. Abbaa biyyummaa Oromoo hanqisuu hin danda'u. Khafadee jalaa dhufa, khafadee gubbaa ce'aa dhufa. Nuti wanni nu qabu ilmaan Oromoo walaba ta'u. Bilisummaa teenya galfachuudha. Aruuza cidha bilisummaa galfachuudha nuti wanni barbaannu. Tigreen dhukkee itti haa qabdu. Bilisummaa Tigreen gonfattee jirti. Sirna bilisummaa eega gonfatan booda toftaa adda addaatiin Amaarree kuffisuudhaaf maallaqa irra jijjiiranii kanaafi isaanumaaf sirna kana balleessine jettee lafaa kaate TPLF. Maallaqa irra jijjiiran. Abiyoot Zinnaash wanni Amaara gammachiisuuf. Okay. Waan naftanyaa gammachiisuuf jecha maallaqa irra jijjiirratan. Kanaafi TPLF namni lubbuu qabame gaawwee ta'a ni dhidhiittata dhukke irraa kaasuudhaaf naftanyaa fi Abiyoot murtii dhumaa wal xumuratanii jiran.
Oromoo namni biyya keessa jirtan qabsoo Oromootti darama. Qabsoo Oromoo darama. Qabsoo Oromoo ta guyyaa hangana qabsoofne guyyaa hangana dhaamnu jettullee toftaa tanallee jijjiiranne. Toftaan tunillee jijjiiramtee jirti. Toftaa addaa tan qabsoo guyya tokko addan murre. Ta qabsoon guyya tokko addan dhaabbanne geggeessuudhaaf Oromoon wanna xumurachaa qophii xumurachaa waan jiruuf Oromoo warreen biyya jirtan qabsoo Oromoo darama. Amma booda guyyaa hangana rafne guyyaa hangana karaa cufne sun hin jiraatu. Qabsoon ka guyyaa itti qabatan bira dabarti. Qabsoon Oromoo ta guyyaa itti qabatanii guyyaa hangana guyyaa hangana cufanii guyyaa hangana ittiin qabsaa wanta guyyaa itti kaayyatan bira dabarte waan jirtuuf Oromoo qabsoo hanga dhumaa hanga bilisummaa jennee lafa kaayyachuu qaba. Hanga bilisummaan dhuftutti qabsoon itti fufamuu qabdi. Oromoo waan nyaattu hin dhabdu akkasi. Hanga dhumaatti qabsoon itti fufuu qabdi. Qabsoo tanarraa qooda fudhachuu qabdi. Oromoon hundinuu xiqqaa guddaan qeeroo qofa osoo hin taane kan dhiigaan Oromoo ta'e kan bilziqinnaa keessa malee waraana keessa jiru kan poolisa keessa jiru qabsoorraa qooda fudhachuu qaba. Yoo kan qooda fudhanne taate salphinaas si mudata. Salphina addaatis si mudachuu ta'a. Salphina addaa si mudachuu ta'a. Maaliif diinaaf Oromoon yeroo ammaan taraa qophii xumurannee jira. Lafa kaayyannee xumurannee adda kaayyannee goloobanne guduunfanne nuti. Kanaafuu beekuu qabdanii guyyaa hangana karaa cufnaa guyyaa hangana qabsoofnee guyyaa hangana karaarraa dhaabbannaan hin jirtu sun jiraachuuf illee hin taa'u. Jiraachuuf illee hin taa'u. Guyyaa hangana qabsoofnee guyyaa hangana dhaabbannaa guyyaa hangana lollee sun jiraachuuf hin taa'u. Toftaan jijjiiramtee jirti. Warreen Oromoo taatan dhiigaan Oromoo taatan. Warreen dhiigaan Oromoo taatan. Warreen Oromoof laalattan. Warreen milkii Oromoo feetan qabsoo Oromoo darama. Qabsoon Oromoo toftaa jijjiirattee dhufu jirti. Qabsoo Oromoo daramaan jira. Qabsoon Oromoo ta guyyaa ta hanga bilisummaatti. Ta hanga bilisummaa dhumaati. Waan kana ta'eef Oromoo wanni walii dhaamnu, dhaamsi waliif dhaamnu dhaamsa jajjabaa ta'uu qaba. Aboo si ergeen qabattu si ergeetiin jira. Si ergeetiin jira saahibii. Kanaafuu qabsoo warreen dhugaan Oromoo taatan diina bira kan dhaabbanne nafxanyaa bira kan dhaabbanne. Shershel godha dafa. Warreen dhugaan Oromoo taatan Oromummaan isinit dhageemtu. Duutii Oromoo ammoo hin jirtu. Sagaleen hin jirtu. Okay, sagaleen ni jirtiimi? Sagaleen hin jirtu. Aboo sinaqee bar bilisiqinnaa sinaqeetiin jira. Warreen dhugaan dhiigaan Oromoo taatanii Oromoo milkii Oromoo barbaadan. Tan duutii Oromoo ijoollee fi haawwanii fi haadhaa fi ilma walirra haadhaa fi ilmoo xiqqoo walirra tajjeessanii nafxanyaan bosona keessa darbaa jirtu kun warreen sun laalleessu. Kanneen isin warreen kun laalleessu qabsoo Oromoo darama. Oromoo bira dhaabbadha. Oromoo wajjin qabsaawa. Qabsoon Oromoo hanga galma geessutti booda hin deebitu. Ta guyyaa hangana karaa cufnee guyyaa hangana qoqqobbii diinee maarree darbine sun jiraachuuf hin taa'u jijjiiramte qaba. Sun diinee waan toftaa addaa sun nurra nyaateef jecha sun dhiifne. Sun jalaa hafne nuti. Guduunfannee ittiin karaa buuf deemnu tan karaa itti buuf deemtu Oromoonni hundini shershel godha qabsoo guyyaan qabnu
tadhaabbina hin qabne tan daangaa hin qabne jechuudha. Ta daangaa hin qabne ta hanga dhumaatti qabsoon hanga bilisoomnutti saniitu karoorfamee karaa irratti bu'ee deemuuf ta'a. Sanii karaarra bu'ee deemuuf ta'a. Sanii karaarra bu'ee yaa'uuf ta'a. Halloo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaada gaarii dabarsuu jirta. Yaada bilchaataa baay'ee gaariidha. Yeroo ammaa kana yaada barbaachisaa ta'uu qabu kana jiruu qabna. Tooftaan jijjiiramuu qaba. Guyyaa hunda karaa cufaa garasiin bahaa kana godhaan jijjiiramuu qaba. Tu nyaatamee jira. Tooftaa biraatiin gadi bu'u. Tigraay ilaali. Tooftaa siyaasaa udu waa takka dhugaati. Karaa uduutti fin bilisummaa baata. Dikkoon. Waa takka utuu hin balleessin lubbuun oduu hin bahin namni utuu hin ajjeefamin siyaasamaan seera biyyattii argitee ofitti qabdee karaa seera biyyattii qamaan bilisa baata. Tigraayin kana booda namni tokkollee hin jiru. Udu abbaan fedhe galee Tigraayin qabdu bulchooteef. Tooftaa jijjiiruu qabnaa namni nu hoogganu hin jiru nama hin qabne. Ummanni keenya nama hin qabu. Hoogganaa dhabnee dhaaba dhabnee hin jiru dhaabni. Mee dhaaba kamiin harkaa qabna Oromoo quuqamtee dhiiga jirtaatu dhaabatamtu jira. Ofii wal nyaachuu malee wal fixuu malee kunillee waa nyaachuu barbaadu kunillee garaa isaa guuttachuu maaltu jira maal qabnaa eeguu qabna. Tajirtullee fuudhanii nu harkaa jim godhan. Kaan hin ajjeesan kaan hin hidhan kaan biyyaa baasan. Maal harkaa qabna? Sassaabnee if keessaa hoggana baafachuu ni dandeenya beeku. Yoo itti yaadne. Yaa beektaa nama haguma jawaariyyuu nama sochoosuu dhabne beekamma haga jawaar hidhamee eenyu jira? Haga jawaar hidhamee eenyu bakka jawaarii bu'ee eenyu qeerroo olii gad oofaa kan karaa cufaa jiraaru eenyu jira? Kanaayyuu dhabne kanumaa dhabne beeku kama ta'anii argitee karma miidiyaatiin karaa hin dhabne nam tokkoo dhabne namni hin jiru. Namni qabdu fuudhanii warka jiru godhan. Seenaa isiniin nuufa. Nama argitee olii gad oofu nama gaarii nama akka jawaarii nama sadii qabaannee wallahi torbaan tokko fudhatu bilisoomu humnaanis ta'e argitee karaa tolaatiinis ta'e torbaan nutti fudhatu. Ummata kana nama bakka nu bu'ee dhaaba bakka nu bu'ee nuufiyyuu dhabne. Eega kana beeyne wanni godhuu qabnu if keessaa maddisiisuu qabna. If keessaa baafachuu qabna. Kanaafuu hanqina keenya kana beeynee karaa itti furmaata argatu deemuun barbaachisaa beeka. Namu Oromoon bakka jiru qabsaa'uu qaba. Sirri yaada akkanaa kana gabbaabnee bakka hundaa walitti gadi baanee yoo akkana iyyine yoo iyyaansa namaa kana dhagaan ofii maybe namni bakka nu bu'uu danda'a nama argachuu dandeenya yookaan dhaabuma akkana wanyaatti sun iyyuu walii galtee saba kanaaf argitee kuftee ka'uu hin dandeetti. Akkanatti gara miidiyaa tooftaa jijjiiramuu qabaa jijjiirama feenaa tooftaan sun nyaatamee jira. Tooftaan sun dhugaa maal jennaani haala badaadha. Tooftaan sun dhugaa jijjiiruu qabna. Karaa tooftaa biraatti deemuu qabna. Amma beeyne Oromoon hundi beeke qabsoon yeroo qabamee yeroon qabsaamu jiraachuun hin dhageenya addunyaa irratti guyyaa hangana maarree darbine wanni akkanaa kun tooftaa nyaadhamee ta'uu hin qabu. Kanaafuu tooftaan nuti nu barbaachisu tooftaa addaa jechuun tan qabsoo tana guyyaan kanninee fi itti hanga dhumaatti hanga bilisummaatti itti deemu ta'uu qaba. Tooftaan jijjiiramuu qaban jijjiirama feenaa tooftaan sun dulloome nu harkaa dhiiga jisaa jira nama badaa jira lubbuu namaatti dhumataa jira tooftaa duraanitti
argaa jira sabni keenya argaa jira namni keenya dhumataa jira ittiin qoodanii kaan command postiin jedhanii kaan maal jedhanii kaan waraana jedhan argitee tooftaa sun harkaa nyaatanii jiran tooftaan sun jijjiiramuu qaba namni tooftaa sun jijjiiree uummata keenya qeerroo keenya qarree keenya argitee karaa itti mul'isuu qabu nama kana dhabne jiru namni yoo danda'ame warra hidhame Jawaariin fa'a kanniinis iyyuu haga isaan mana hidhaa bahanii almost bulii 24 ta'ee 25 ta'ee 27 addaa ta'ee 23 addaa ta'ee mootummaan illee hin jiru seerri illee hin jiru Oromoon qopheessuu qaba argitee mootummaan ka jiraachuu danda'u yoo argitee sabni gadi bahee uummanni gadi bahee filate haga filatee mootummaa irra taa'uu qabu yeroon isaa gubateera kana booda karaayyuun mootummaa miti karaa nakeenya kanaaf uummanni keenya of qopheessuu qaba waan baay'eetu dhufaa jira wallahi waan addaa deemaa jira salphina addaatiif deemaa jira yaa salphina kana keessaa bahuudhaaf hedduu dhumaatii tanaa yaa amma dhakaan illee karaa cufuun illee mee tooftaan sun jijjiiram karaa danda'ame meeshaa ummata Oromoo ka bilisa baasu dhaabaallee miti qeerroollee miti maalillee miti meeshaadha Tigraayin bilisa ka baase Tigraayin ka kabachisiise Tigraayin mootummaa Itoophiyaa ka jedhamu argitee mootummaa Itoophiyaa ka jedhamu Tigraayin filannoo akka hin goone akka ka dhooge maal humna waraana qofa ka uummata kabachisiisuu danda'u waraana qofa waraana malee karaan biraa hin jiru bilisummaan tolaan hoo jedhanii nama kanneenillee hin jiru hoo kana beeka Oromoon kana beekuu qaba inni argitee cadhisee adiqaatu haa guddaatu jiguu jira ni lubbuun keenya baduu jira uummanni keenya dhumachuu jira akkasumas uummanni keenya dhumachuu hin qabu tooftaan jijjiirame yoo dhumanni wal faana dhumachuu yookaan ammoo fuulluqee keessa luqqee dhumachuu hin qabu yoo baaleen dhumate harar dhumachuu hin qabu argitee uummanni keenya yoo dhumanni wal jira dhumachuu walirra cadhisuun illee hin barbaachisu yeroo kaane tokkoon ka'u nama akkasiin nu kaasu barbaadu meeshaa waraanaati ummata Oromoo kabilisa ba eenyu lebi ya ummanni Oromoo kana beekee of qopheessuu qaba meeshaa kayabo qabullee dhatti ABO isaa yoo qarate baay'ee gaarii hin sodaatan gite ABO isaati kanaafi namni keenya meeshaa barbaachisa humna hin qabna gayaa argite humna ijoollee daggal keessa jirtullee hin jibbinu ijoolleen nuu daggal keessa jirtu argite isaanillee jajjabeeffannee karaa isaaniitillee argite deeggarsa godhaa immoo annaa nama nu hubanne maal goone walaa nyaatti warri dhaabatu jedhee hundo urge goggaa lamaan dura dubbiin kun martii hin ka'in uduu namni tokko hin du'in tokko ta'a jedhaa ture. Udu lamayyuu ta'anii Oromoon hadha hinduu sila hinduu akkuma Tigraay san silaan dhaaba emti uduu qaban takka TPLF akkasii tokko uduu qabaanne ijanitti hin babaatu nutti rooni maal jedhaa jiran naannoo godhuu deemaa jiran naannoo goonaa jedhaa jiran kuni du'a Oromooti namni keenya jalqabarraa haga dhaati ka du'aa jiru inni ka jigaa jiru Finfinnee Haacaaluun ka du'ee Finfinnee sirri waan sirri yaa inni uummata Oromoo ka jigaa jiru Finfinnee Baaleetti ka dhangalaa'u inni Finfinnee Wallaggaatti ka dhangalaa'aa jiru inni Finfinnee Gujiitti ka dhangalaa'aa jiru inni Finfinnee malee waan biraatiif miti Baaleen lafa saamanii yookaan Jimbaan lafa saamanii yookaan Harargee lafa saamanii haadhumaa jiru Finfinnee sana Finfinneen tun yoo karaa hin godhamne uummanni Oromoo ammallee homaa du'aatuma jiru ajjeefamaatuma jiru kanaaf uummanni keenya tooftaa jijjiirachuu qaba tooftaan jijjiiramuu qabaa mootummaan illee jiru bulii 20 wayi booda
kanaafuu waan bada deemu jira hin naf haala qophaa qophaaya gadi baatanii matina bilaashat yaa inni matina duban kanumaan jedha galatoon thank you yaada gaarii irra jirta namni martini yaada bilchaata akkana kanaan gadi baya walaa jajjabeessinu kanum galatoon thank you galatoon Dado basakhiya yaada kannachuu keeti fedduu galatoomi sinjaa yaanni wanni nu yaachiseetuma hirriba nu dhorkee toftaan tun nyaadhamtee jirti har'aas boruus ilmaan Oromoo beekanii jiran ilmi Oromoo hundinuu beekee waan jiruuf toftaan tun jijjiiramuunsi amma guduunfatte Oromoon jijjiiruudhaaf qophiirra jirti hanga dhumaa jechuun qabsoo hanga dhumaatti lafa kaayyattee Oromoon lafa kaatee jirti kanaafuu waan nama gammachiisu deemu ta'a waan itti gammaddanii dhufu ta'a kanaafuu sheer godhaa wal mari'annaa yaada kannaddaa namu akka beekutti mana eege jettee Oromoon akka beekutti yaada akka beektanitti yaada kannachuun mirga keessanii garuu wanni nuti barbaannu bilisummaa waan taateef bilisummaan walumaan ittiin badhaanna waan ta'eef irratti gurmaannee keessa waan firii qabaa baafannee irratti xiyyeeffannee bilisummaa galmaan geechuun nu ilaalchisa nu Oromoo ilaalchisa waan ta'eef diinni akka Oromoon hin bilisoomne akka Oromoon hin tokkoomne akka Oromoon olaantummaa biyya isiit irratti hin arganne hin barbaadan diinni diinarra badaa naftanya diinni diinarra badaa naftanyaa waan ta'eef Oromoon kana beekachuu qabda naftanyaa warreen fira godhatanii jala oriyaa jirtan salphina keessan booda fira bee arkuu teessan salphina keessan yoo Oromiyaan bilisoomtes ni salphattan yoo isaan injifatanis ni salphattan tana hubadhaa warreen diina jala deemtan yoo Oromiyaan bilisoomte salphattan yoo ammoo yoo Oromiyaan bilisoomte ni salphattan yoo naftanyaan nu injifattes isin salphinni keessan salphinuma kaduraa ajjeesan isin waan ta'eef tanaaf isiniif mormina yoo ammaan qabsoo Oromoo daramtan yoo ammaan Oromoo bira dhaabbattan dandamattan an dandamattan isiniin jaab yoo okay go no go yoo ammaan dandamattan yoo Oromoo bira dhaabbattan qofa ka dandamachuu teessan yoo diina bira dhaabbattanis yoo karaa bilisiqinnaan deemtu kana cichitanii nuti isin moone salphinni keessan takka yoo ammoo isaan nu moonii Oromoo dachirraa dhabamsiisan booda isinillee isinuma ajjeesan isinillee isin salphisan naftanyaan sirna dabrerraa seenaa dabarterraa waan barattanii yaa ummata mataa dhagaa yaa ummata bitamtoota seenaa dabarterraa waan barattooti bakka kaleessaa irraa seenaan wanni dabarteef jiru amma jiru dur dabarserraa laaltee bar waan fuuldura akeekattee karaa itti si baasu deemuudha beeyte yoo ati kanan beeyin yoo seenaa dabarten beeyin abiyyiin akkuma beeytanitti seenaa dabartellee hin beeku seenaa Itoophiyaan beeku seenaa Oromoon beeku naftanyichi ergamtuun diinaa kun seenaa Oromoon beeku seenaa biyya sunillee hin beeku waan ta'eef isin seenaa Oromoo warri ifin jettan seenaa Oromoo waan dabarte yaadaa xinxilaaf duuba deebisaati ilaalaa maal dabarsite Oromoon maal keessa turti warri ergamtoonni akkam ta'an goobanaa daacee dhumti isaa maal turte if duuba deemaa xinxilaa kanaafuu Oromoon yeroo ammaan tana wanni Oromoon godhuuf teessu sifin kan wanni Oromoon godhuuf teessu yoo ammoo deebitanii qabsoo Oromootti hin daramne yoo Oromiyaan bilisoomtes numa salphattan
yoo nu injifatanii Oromoo nu dhabamsiisanis booda isinis isinuma fixan. Salphinni keessan gama lameenittu ni jira jechuudha. Gama lameenittu salphinuma malee faayidaa arganna jettanii warreen ifittiin kijibina. Faayidaa milkoofna jettanii ifittiin kijibina. Kanaafuu qabsoon Oromoo haalli qabsoo Oromoo akkamitti deemuu qabu. Qabsoon Oromoo karaa isin tarkaanfachuu qabdu. Karaa isin deemuu qabdu. Immanni Oromoo xinxilloonni hedduu irraa mataan dhukkubeeti qabsoo tana seeraan wanni amma booda karaa cufne guyyaa hangana qoqqophii darbine hangana booda ni banna ja'amu jiraachuuf hin ta'u. Jiraachuuf hin ta'u. Kamii dhufuu ta'a ni beektanii. Wanni asaanu wanni fiduuf teessu Oromoon qabsoo hanga dhumaatti yoo dhabamu yoo bilisoomu. Yoo dhumneetuma dhabamna. Yoo numa bilisoomna. Lameenu. Lameen keessaa tokko filadhu jette Oromoon. Lameen irraa tokko filadhu. Yoo dhumuu lameenuu nuti nuuf ta'e bas. Wooma lameen hin jirtu tabiraa ta'u nu mudattu. Kanaaf Oromoon mana galluus numa dhumna. Qoqqobbii haafnuus daran dhumaatiin nutti jabeessa. Yoo qoqqobbii dhaabnes daran dhumaatiin nutti geggeeffama. Waan kana ta'eef waan hubanneef wanni godhuu qabnu qabsoo hanga dhumaa jechuudha. Qabsoo yeroodhaaf qoqqobbii darbine yeroo booda dhaabnaan sun jiraachuun taa'u. Oromiyaa keessa sun baduuf ta'a. Qabsoo hanga bilisummaa. Qabsoon hanga bilisummaa itti fufuuf taasisi. Qabsoon toftaan lafa kaayaan toftaan filimni yeroo dur ittiin deemaa turre suni marsaan kun ni dhaabbate sun hin jiraatu. Hanga dhumaatti jechuudha. Hanga dhumaatti shersher godha. Hanga dhumaatti itti fufuu ta'a qabsoon. Dhumaatti. Yoo dhumneetuma dhabamna. Yoo dhumneetuma dhabamna. Yoo bilisoomnee badhaadhan bilisoomneeti cidha bilisummaa galfan wooma lameeni. Kanaafuu tana warri dhaamsin akka gaarii gajjabeessee dhaamuu barbaadu warreen diina jalatti osoo hin beeyin waan deemu jiru kanallee hin beekan. Wooma achi bilbilee taa'ee danda'a ittiin tanuma laayif rabbee dhukaasa jechuudha. Silaa xinxiluu qaba. Maaltu deemu jira? Maaltu na mudata? Maaltu dhufuu taha? Xinxilee adda baafachuu irra ture. Xinxilee adda baafatee waan ta'eef karaa khasaaraa namni waan hin deemneef jecha karaa kana deemuu qaba. Kanaafuu warri sappoortii gootan PP warreen barbaadina jettanii asirraa dhukkeenu kaaftan girrisaa jettanii nu yaamtan waan deemu jiruus hin beeytan qabsoo Oromoos barachuuf teessan Oromollee hin beeytanii hin jaan akka nam tokkotti. Abo dama kotto bizikina sinake didesi. Bizikina kotto ilmataye danda. Ilmataye kotto. Sinake la dukken sirra khas. Ne tami arra dukken sirra khas. Dukken sirra khas. Dhugaa jirtuun sitti mammas. Wal sossobaata wal jala deemuun hafte. Dhugaa walittim. Hangam wal sossomno. Sidi deber qeebali khaachi si ergeetin jira. Qeebali si ergeetin jira. Yoo dhugumaan Oromoo taate, yoo dhugumaan gudeeda Oromoo keessaa baate, yoo dhugumaan Oromoo taate. Abo maan seenne silaa dhukaasarra. والله 60 لخاصة سين ميدفي ما ديد سين ميدفي بي سنته
qeebale kaachirraa piipii achirraa qeebale made up man bana made up uno man sitter si erge mas tu gaye qeebale network keetirraa bilbila cufiitii dhaamsiitii bilziqnaa tanallee beeytan beeyteesin waa'ee teknooloojii tanan beeytanii beeytee dhaamsiitii shiti dhaamsiitii shiti dhaamsiitii shiti dhaamsi shiti bilbiluma kee dhaamsiitii shiti deebi siin naqaa sirra deemnarra akka ajaa'ibaatti dhugaa sitti hima akka atu magan jettee karaan if laaltu akka nama hirribaa keessa jirutti hirribaa dammaqee if laalu tokkottiin sitti himarra akka nama hirribarraa namni akkana dhadheessa kaasetti dhadheessa kaasa dafii qottu kanaafuu Oromoon qabsoon dhiyaadhu bagana gaan dhufte adil usman Oromoo yeroo ammaan tana toftaa addaa dhagaa toftaan marsaa afraffaan hungeesse sun dhaabbate amma booda maaltu atti aana marii xumurannee jirra Oromoodha sher godha marii xumurannee jirra Oromoon maal godhuu qabdii akkamitti tarkaanfachuuf teessii akkamitti deemtii qabsoo akkamitti gaggeessitii Oromoon tun eenyu if barsiifna diinuma kanaawu if barsiifna nun beekan maaliif yoo jette namni tokko yoo qabsoo godhee guyyaan qabatu guyyaa hangana booda wanni jaamaan jiru guyyaa hangana booda maaltu dhufuuta qabsoo hanga dhumaatti hanga bilisummaa qabsoo hanga bilisummaa qabsoo hanga dhumaa hanga bilisummaatti gaggeeffamu ta'a warreen biyya alaa biyya Jarman jirtan hedduu galatoomaa waan addaa dalagaa turtan Narwee warri jirtan bikchara waan abiyoon naftanyaa kun ilmaan keenya nurraa gaaga'ee haadhaa fi ilmoo ajjeesee waraabeessaa darbaa ture cufa footoo kaasanii maxxansanii dhukkeetti kaasaa jiran qeeroon biyya alaa qeeroon biyya keessaa safaatatti ilaalina dubbii addaa dalagu jiran kanaafuu Oromoon amma booda toftaa addaa taffiniintu taggaa diina kana miila jalaa cirtu irratti bobboo qabdi kanarratti bobboo qabdi kana dalaguu qabdi kutaan tokko du'ee tokko taa'uun isin barbaachisu amma booda kutaa iluu abbaa booraa maaf teessan isin Oromoo miti iluu abbaa booraa isin hanga warri ijoolleen baale ijoolleen harargee dhumtu isinoo Oromummaa kophaa qabdanii warri tuulamni cinaan tokkotti jiranii hedduu qabsaa jiran cinaan tokko ammoo jimmaas hangi tokko jimmaas hangi irraa eenyemi maquma jimmaa kan isinii kanname suni jaati kaa qabsaa qeeroon jimmaa maqaa sun firraa haqa maqaa gandummaa kan abiyoot zinnaash deeggaramu jettan maqaa suniin akkan dhoomne amma abiyoot zinnaash wajjin akka maqaan keessan hin dhoomneef sirri kaa diina kana gaggaaya qabsoon barta amma booda godhamu teebsu ta hanga dhumaatti ta hanga bilisummaatti yookiin bannee yookiin balleessinee yookiin bannee yookiin baduudha yookiin balleessuudha diina balleessuu yookiin baduu lameenuma waan ta'eef warri naannoo kutaa Oromiyaa taatan warreen Oromoo taatan walirratti ilaaluun hin barbaachisu amma booda qabsoon hangi tokko qabsaa'ee hangi tokko rafuun illee gaarii miti seenaaf siif gaarii miti seenaa Oromootiif illee siif gaarii miti kutaan hundinuu qabsaa'uu qaba hanga dhumaatti qabsaa'uu qaba
hanga dhumaatti hanga yoomal bilisummaatti hanga yoomal bilisummaatti qabsaa'uun nurra jiraata. Kutaan tokko du'ee tokko taa'ee tokko nyaachuun maaf barbaachise? Maa walitti irratti hin Oromoo? Qabsoo gamtaan yoo goone irra bareeda. Waliin gabroomne kutaa tokko kutaan kun dhiifamee laal kutaan tokko bilisoomee tokko taa'uun tokko bilisoomu tokko gabroomee tokko bilisoomu. Kutaan hundinuu waan Oromoo taateef gabroomti. Waan ati dhiiga Oromoo taateef gabrummaan sirra dhufti. Waan ati Oromoo taateef gabrummaan waan sirra dhufteef kutaan hin barbaadu. Tokko gudu'e yoo tokko irratti harka marattee teesse toftaa diinni ittiin nu fixaa ture bartuun. Toftaa inni adda nu qoodee kana guguu kolaase kaanis dabree kaanis ajjeese kaanis kolaasu. Toftaa ittiin diinni ittiin nu laamsheessaa ture tanaa bara. Toftaa diinni nu barsiise. Tokko bilisoomee tokko waliigalatti bilisummaan tokko gabroomee tokko bilisoomu tokko hin jirtu. Yoo bilisoomnes walumaan bilisoomna. Yoo gabroomnes walumaan gabroomna. Warri hangi bitame haa bitamu dhisi. Sun waan deemaa jiruus hin beekan. Waan ittiin Oromoon ittiin qabsaa'aa jirtullee hin beekan. Waan tarkaanfataa jiru waan hin beekneef isaan ija qabamanii haa deemanii taayyee waan bilbileetti himee laayif irra ba'anii haa utaalanii akka ilmoo haati ol daddarbitutti haa ol utaalanii. Si galee? Kanaafuu kutaan Oromiyaa hundinuu bakka takkaa qabsoo gabrummaa tana firraa fanciluuf Oromoon qophii waan godhuu jiruuf gurra isin buufna nuti. Nuti gurra isin buufnaa dhagaya. Isin buufna gurra booru immoo yoo hin dhageenye yoo hin qabsooyne booru isiniif gaarimi maqaaf namni maqaan dura mataan duwwayya waan ta'eef ilmaan Oromoo kutaa biraa dhagaya. Gurrii gurraa fudhadha. Mee isinirraa bareeda hoggu tokko qabsaa'ee isin teessan. Mee nama akkanumattu nama ni gammachiisa. Akkanumatti das mee nama ni godha. Hoggu kutaan tokko du'aa tokko qabsaawaa tokko wareegamu. Mee isinirraa bareeda mee akkanumattu mee ilaala taa'atti yaadame akkanumattu yoo namni sammuu qabu yoo yaade mee osoo taa'ee maalii dubbiin tun jee yaadu ni galtiif nama sammuu qabu. Mee ni bareeda isinirraa. Kanaafuu warreen tatteessan maqaafuu ka'aatii qabsaawa. Ka'aatii kutaan tokko du'ee tokko seenaanuu maal isiniin jetti? Seenaan Oromootu akkam isiniin jetti? Gaafa sun bar gaafa nuti akkana dhumnu akkana ta'anii mee jechi kunu seenaan tunu maal galmeessitan? Seenaan tunu seenaa fokkottu jechuudha. Waliin dhumu Oromoo waliin qabsaa'u waliin dhumu waliin bilisoomu waliin injifachuu. Tanuma karaan barbaachisaa. Yoo waliin dhumne yoo waliin bilisoomne yoo waliin gabroomne walumaan gabroomne silaa namni addatti ati kutaa kana si bilisoomse kutaa kana si dhiisee kaan tumu tokko hin jiru. Namni addatti kutaa kana nagee godhee kaan bilisa godhu tokko hin jiru. Kutaan Oromiyaa hundi Oromoo taanan beeke Oromoo waan taateef beeke. Oromoo waan taateef ati Oromoo waan taateef wanni nin dhaamuu barbaadu warreen nuti bilisoomne bilisummaa arganne bilisoomne jettan isin karaa lameenitti hongaa of deemtan. Warreen akkana jettan warri bilisoomne nuti badhaadhinne nuti maarra jettan karaa lamatti hongaa of teessan. Yoo nafxanyaan tun Oromoo cabsitee Oromoo nu fittee addunyaarraa nu galchite booda immoo akka isinis salphattanii isinis isin fitan nuuf guyya. Si ergeetin jira. Yoo ammoo nuti bilisoomnes gaafas isin akkanatti diinaa wajjin dhaabbattaniiti dhagaa nurra darbaa turtanii. Mee jechuma kanaa yoo isin hin jenne mee akkami ol godhattanii nu keessa deemtanii jiraattan. Akka uummattiin jiruun isin hin mi'oofte yoo jechuma tokkichaa kana laal.
ozoo uleenuu sin dhoyin ozoo siuniin ozoo torchi sin goon ati sin jennaan diina bira dhaabbattee gaafa oromoon akka hamaa turte sun du'aa turte diinaa wajjin barnutti duulte mee dubbiin sun akkamii simu jechuma kana si yoo sin jaan maal deebifta maal jetta maal deebifta maal deebisu teessa namni yoo si jees irra si yoo yaabar jecha kana si dura dhaabbate yaaboo ati gaafa ilmaan keenya nafxanyaan akkasitti ilmoo fi haadha walirratti ajjeesanii walirratti reefka waraabeessaaf darbaa turteen sun bira dhaabbattee bara nutti gammaddee isaan sappoorti gootee isaaniin nurratti duulaa turte yoo siin jaan mee maal deebifte hin jiru jechuma ozoo uleenuu sun tikin jechi tokkichaan kun si halkanii guyyaa si dukkaneessa jechuudha. Kanaafuu amma warri dhaloota Oromoo taatan shersher godha warri dhaloota Oromoo taatan warri akka Oromoo yaaddan qabsoo Oromootti daramaa qabsoon Oromoo tan karaa buuf deemtu tun ta hanga bilisummaatti ta dhaabbattuuf miti ta daangaa qabduu miti ta guyyaa 30 miti ta guyyaa 5 miti hanga bilisummaatti dhageessanii kanaafuu si ergee jira maan qeebalee siitun qeebaleni neetiin si deebisa si ergaa kuno si ergee jira kanaafuu qabsoo Oromoo tanga dhumaa tanatti tanga si ergee jira qeebale dabbal mootii si ergee jira tanga bilisummaa hanga dhumaa kanatti live siifin kana gammachuu boona si ol baasu yoo yaada qabaatte ol baateen hojiin noojin yaada kee gurgurachuun feeta kootu gammachuu boona barruu qofaan hin deemin kootu si kanneetiin jira barruu qofam dhiirti gabbaateeti laal sodaata darbe laal sodaata huno si kannee jira si kanne mee dhiira taatu dide laal kijiba ni kijiba kanaafuu Oromoon qabsoon Oromoon godhaa jirtu hedduu waan okay namas dura jira 5 minutes okay si kan 5 minutes in 10 hanga feeten si kanna qophaayi tu qophaa jirta 5 minutes okay tu qophaayi kanaafuu yaada bilbilii gaafadhu taayee bilbiliiti waan jechuu deemtu isaan gaafadhuuti qophaayiti kootu siifin kanna silaawuu waan deemaa jirtuun gartanii wooma achiisinitti mammalee kan dandeenyeef bilbiliiti daqiiqaa 5tti gakood dhiyaadhu daqiiqaa dhufte aloo Halo, assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha. Fayya galata rabbiiti asin nu gee gaa'ee mee karaa bakkatti rabbi nu geewu bilisummaan nu geewuuf deeme amaarri nu injifate walumaan argarra. Amaarri nu injifatu abshiira qabsoon teenya akka ajaa'ibatti fuula duratti deemaa jirti. Qeerroo fi qarreen alaa fi keessaa muddinee qabnee jirra. Amma asuma naannoo Ameerikaa keessaan si bilbilaa naannoo Pennsylvaniaatiin jira. Okay. Wanni argaa jirru wanni ammaan tana gartee bilisiginnaan battiftee kufuudhaaf afaan qarrirra geessee gartee wanni isaan godhaa jiran maallaqa jijjiiruu dhaaba Oromoodhaan waliin dha'uu kana wanni isaan godhan alaamaa kufiinsaa gartee hallayyarra ga'uu isaanii nu agarsiisa. Sirri maallaqa jijjiiranii TPLF maallaqa duraa waraqaa jijjiirra jaaniiti bar. Laal
eenyuutirra khasaaraa guddoo seenuuf deemaa laallee dagarati belle fagoodha maallaqa doolaaratti jijjiirratee doolaara haznaa ishee keessaa qabdi mootummaa kana mataadhaan kan qilee naqaatu jiru tiibellee fi maallaqa bilaak maarketitti sharafatanii fixan doolaarri qarshiin takka mootummaa harka seenaa hin jirtu tiibellee harka seenaa jirti malee. Ammoo tiipelleefis karoorri lafa qabdu dha'uun qaba jette jara kana kaansarii jara kana balleessuun qaba jette. Kun sirrumaami dha'uu qabdi akka ajaa'iba dha'uu qabdi tiibellee. Tiibelleef nuti amma tiibelleef hojii yoo hin godhuu qabna bar waan tiibelleef duraan nurratti daleete tiibelleef deebitee alaamaa duraan hin qabdu tiibelleef waan Oromoon qabsooytuuf ammaan tana sirritti hubattee jirti gaafa Jawaarii fi Iskeel Gabbisaa faan galanii boo yoo hin goonee gartee waliin adeemnu gaafa janiin ni didan hanga dhiyoo tanatti Geetaachoo Raddaa ni didanii jechuudha didaniiti paartii mormituuf maali kana nurraa dhiisaadhaati numaataan gotti ol deebi'aa kan jettu alaamaa qabaachuu turan amma kun ofirratti arganii jiranii jechuudha waa hundamma arganii hubatanii waan Oromoodhaa adda durummaadhaan namni oofaa jiru amma isaanii jechuudha. Oromoo tana lamada deebisanii nillee gabroomsinaa hin yaadan isaan. Unkaan sayyaaduu dhiisi hagoobara Oromoo jalatti namni hundi akka jiraatu ammaan tana hubachaa deemaa jira. Namni hagoobara Oromoo jalatti jiraachuu danda'a malee gaafa Oromoo tana dhiibe namni akka jiraachuu hin dandeenye amma hubatanii sammuutti sirriitti gad hubatanii jiranii amma hagoobara Oromoodhaaf irratti qabaa jiranii jechuudha. Kun akkasitti hubatamuu qaba. Lammaffaa immoo qeerroon biyya keessa waan eegalte kana jabaattee odoo addan kun karaan cufuun bakka hundaan gartee wareegamne gulamaanuu kafalamaa jira adda jitaa hin jiru. Erga adda jitaa jiraanne toftaan qeerroon baafatte beete toftaan guyyaa hanganaa kun nyaadhamee waan jiruuf toftaa addaatiin Oromoon qabsoo guyyaa qabsootti dhaabnuu fi guyyaa qabsootti eegallu himuun hin barbaachisu qabsoon Oromoo akkana deemuu qabdi hanga dhumaatti fincillee hanga dhumaatti deemuu qabaa. Kanaafuu ja'anii lafaa jiranii kanarraa mee maal gartaati? Kun sirriidhaan jechuun jira amma wanni labsiin gartee amma booda fulbana kana hanga 30 eegu gartee abiyyi Oromolleen fulbana 30 booda akka mootummaan hin jirretti mootummaa fi labsachuu deemte jechuudha Oromolleen. Kanaafi qabsoon taammaa marsaan shanaffaan eegalamtu tuni itti fufiinsaan taaddancinne dhaabbatan qabne isaan illee lola Oromoo irra banan Oromoonis lola banuu qabdi jechuun waan dandeessu hundaanuu. Kanaafi ani akka yaada kiyyaatitti amma booda ogguu eegalamte adda mummuruudhaan miti amma dura istiraateejii wanni gartee adda mummuramuuf tara takka qabanii gallakkisaan sunillee istiraateejiidha gartee istiraateejii. Jiru qabu nakkee kun jijjiirama qabsoon istiraateejiin toftaan addaa jijjiiramuu qabdi. Sirri tooftaan sirri jijjiiramuu qaba. Amma immoo kana booda mootummaan fulbana boodas hin jiru waan ta'eef mootummaa mataa keenyaa dhaabbanna. Kana waan ta'eef amma booda itti fufaa jechuudha. Itti fufu immoo lafa Oromiyaadhaa qeerroon kontiroolaa deemuu qabdi. Bakka bilisiginnaa irraa buqqaaftee fi bakka buutee hojii gaggeeffachuu qabdi. Kuni kana Oromiyaan amma booda gartee labsuu qabdi jaa karaa kiyyaa. Galatoomee deema. Mee bilisiginnaa tokko naqee irra siinaadhaa poodha sheer godha bilisiginnaa tokko naqee irra siqaa. Aya. Aboo dhuftee beetee nuti biyya teenyatti Mahammad Musaa dhuftee Mahammad Musaa dhuftee si ergee jira. Garrisaa fidattee mee si ergee jira maqaa daanlee xiyyaan nuunjee kana dhiise mucaa. Maamuusaa Maamma Sheekaafa jennaan beekte nuti naftanyaa gaafa dur naannoo keenya naftanyaa oguu dachiitti kan Maamma Sheekaafa jaaniin Maamma Sheekaa taa'e Oromoo biddeen Oromoo nyaattee qabeenya Oromootiin guddattee afaan Oromoo barattee akkamitti Oromoon akka duutu si gammachiise akkamitti Oromoon hogguu ajjeesanii bineensaaf darban haadhaaf ilmoo walirratti ajjeesanii hogguu darban akkamitti si gammachiise dhala ilma namaa namummaan isinitti hin dhagahamu yaaboo isin
dhiigummaa Oromoon qabdanii yaa Maama Musaa. Oromiyaa keessa teessanii Oromiyaa dhalattanii afaan Oromoo narra beeyta mammaaksa cufa beeyta. Haasaa'u narra beeyta. Akkamitti nama isin gootee Oromiyaan biyya teessan waa takka hin biqille tan qomaaxee sunii dhuftanii biyya sunii dhuftanii Maama Musaa dhagee maqaa Islaamaa isinii baafne isin islaameessine ortodoksii keessaa isin gabrummaa ortodoksii keessaa isin baafne